Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleeyyan kiyya kan musliimaa hordoftoota chaanaalii Ticheeraalii jedhu akkasumas feesbuuka peejii barsiistuu afaan oromoo jedhu jirtu bakkuma jirtanitti nagayaaf rahmanni rabbii kan dhuma hin qabne isin bira haa jiraatu isiniin jedha inshaallah. Egaa obboleeyyan kiyyaa peejii barsiistuu afaan oromoo jedhu jalatti seenaa rasuulaa isinii barreessuun kiyya ani yaadattu jedheen yaada. Amma immoo isuma isiniif barreessaa ture san gama viidiyootiin sagaleetti jijjiiree isin biraan gayuuf inshaallah YouTube chaanaalii Ticheeraalii jedhu subscribe naaf gootanii akka ana hordoftanii akkasumas obboleeyyan keessaniifis seenaa rasuulaa kana akka sheer gootan kabajaan isin gaafadha. Gamanumaan gara seenaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam itti isin dabarsa inshaallah. Seenaa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam dhaloota irraa hanga nabiyyummaa. Nabiyyiin rabbii sallallahu alaihi wasallam Abdullaahi bin Abduu al-Muxallibii fi Aaminaa binti Wahab irraa dhalatanii. Aaminaan Abdullaahi irraa ulfooyte. Aaminaan ulfa isii osoo hin dahin Abdullaahin du'e. Abdullaahin bin Abduu al-Muxallib ilma isaa garaa haadhaa jiruuf wanni dhiisee du'e gaala 5 re'ee muraasa gabritti habashaa maqaan isii barakaa jedhamtu isiin Ummu-Eeman. Guyyaa isniinaa 12 Rabiul Awwalii bara Arabaa Aaminaan ilma isii addunyaaf ifaa fi rahmata tahe nabiyyii sallallahu alaihi wasallam deesse. Dhalatee guyyaa 7ffaa hoggaa gahu akaakuun isaa Abduu al-Muxallib Absuumaa irraa godhe yookaan isa kittaane maqaadhas Muhammad jechuun isaaf moggaase. Haati isaa Aaminaan guyyaa 3 isa hoosiste. Eegas Suweybaa gabrittii adeeraa isaa tan Abuu Lahabtu isa hoosise. Suweybaan isa sallallahu alaihi wasallam dura Hamzaa bin Abdul Muxallib, Abu Salmaa fi bin Abduu al-Asad hoosistee turte. Eegasii Haliimaa as-Sa'adiyyaa ilmaan isii wajjiin isa sallallahu alaihi wasallam hoosiste. Ilmaan isiidha yookaan ilmaan as-Sa'adiyyaa Abdullaahi, Sheem'aa, Aniisadha. Warra isaan wajjiin hodhe hoggaa lakkoofne rasuulli sallallahu alaihi wasallam obboleeyyan 7 kan wajjiin harma hodhe qaba. Isaanis Hamzaa bin Abdul al-Muxallib adeeraa isaanii sallallahu alaihi wasallam, Abu Salmaa, Abdullaahi bin Abduu al-Masad al-Makhzuumi. 3 Abu Sufyaan bil Haaris yookaan ilma adeeraa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. 4 Masruu yookaan ilma Suweybaa. 5 Abdullaahi. 6 ilma al-Sheemaa. 7 Aniisaa. Jarri kunii ilmaan eenyuti? Ilmaan as-Sa'adiyyaati. 3 Abdullaahi, al-Shumee fi Aniisaan jechuudha. Warra rasuula wajjiin harma tokko hodhan. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam obboleeyyan wajjiin dhalate kan gama abbaas ta'e kan gama haadhaa hin qabu. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam qomni isaa jalqaba kan dhoofame Haliimaa as-Sa'adiyyaa bira osoo jiruuti. Jibriil qoma isaa baqaysee onnee isaa zamzamaan dhiqe. Eegas Jibriil qoma isaa walitti cufe. Duuda rasuulaa sallallahu alaihi wasallam irratti mallattoo katma'an nabiyyi yookaan xumura nabiyyummaa irratti dhabe. Eegas shayxaanni isarratti karaa dhabe. Akkasitti rasuulli sallallahu alaihi wasallam jechaa fi dalagaan isaa tiifamaa taate. Kaatimaa annabuwiin foon dabalataa duuda rasuulaa sallallahu alaihi wasallam jihaa onnee isaatiin jiru hoggaa tahu killee handariitti qixxaata. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam amata 2 Haliimaa as-Sa'adiyyaa biratti eegaa hoosifame booda gama haadha isaa Aaminaatti deeffame. Aaminaan umriin isaa waggaa 6 hoggaa tahu irraa duute.
Abdul al-Muxalib eega haati isaa duutee isa guddisuuf if qabe. Akaakuun isaa Abdul al-Muxalib umrii Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam waggaa 8 gahee ni du'e. Abu Xaalib adeerri isaa eega akaakuun isaa du'e booda isa guddisuu eegale. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam re'ee tiisee ture. Harba alfijar lola jedhamu Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dhaqeeti jira. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hilfaa al-Fudul irrattis argamee jira. Hilfaa al-Fudaaf miidhama Makkaa keessatti gargaaruuf waliigaltee gaafa jaahiliyyaa godhamte. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam amata 25tti naggaada Khadiijatiif gama Shaam gabricha Khadiijaa Maysaraa wajjin bahe. Khadiija Maysaraa wajjin bahe. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam sanbooda Khadiija fuudhe. Gaafa isii fuudhu umriin isaanii sallallahu alaihi wasallam amata 25, umriin Khadiijaa amata 40 ture. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam ilmaan hunda Khadiijaa irraa argate. Ibraahim malee inni kan Mariyaa al-Qibxiyaati. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Khadiijaan irraa ilma duraa Qaasim argate. Qaasimiin kabajni Abu al-Qaasim abbaa Qaasim jechuun isa yaaman. Ilmaan Khadiija irraa argate hundi nabiyyummaa dura dhalatan. Abdullaahi malee inni Xaahirii fi Xayyib jechuunis ni moggaafama. Waan islaamummaan keessatti dhalateef akkasitti yaamame. Ilmaan Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam kan dhiiraa hundi daa'imummaatti dhuman. Dubartoonni ammoo hundi islaama dhaqqabanii islaamawanii hanga heerumanitti jiraatanii du'an. Ilmaan isaa kan dubartii hundi osoo Rasuulli sallallahu alaihi wasallam lubbuun jiru du'an. Faaximaa malee isiin baatii 6 isaan booda turtee duute. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Khadiija irraa ilmaan 6 argate. Isaanis Al-Qaasim, Zaynaba, Ruqiyyaa, Ummu Kulthum, Faaximaa, Abdullaahi. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa Qureeshiin Kaabaa haaromsitu wajjin itti birmate. Umrii isaa gaafa sanitti amata 35. Qureeshiin osoo Kaabaa haaromsitu Hajara al-Aswad bakkatti akka deebisuuf Rasuula sallallahu alaihi wasallam irratti waliif galte. Rabbiin Rasuula sallallahu alaihi wasallam fokkina warra jaahiliyyaa hundarraa isa tiisee taabotaaf takkaa hin salaanne farshos takkaa hin dhoyne. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam nabiyyummaa dura wanni beekamu turaniin haqa dubbachuu, amaanaa jabeessuu, fira maxxanfachuu akkasumas haalaa fi amala bareedaa hundaan beekamaa turan. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hoggaa amata 40 gahe amalli nabiyyummaa irraa mul'atuu jalqabe. Mallattoolee nabiyyummaa tan irraa mul'ataa turerraa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam manaaba dhugaa arguu, kophaa bahuu, dhagaa fi mukni irratti salaamatuu eegale. Umrii isaa sallallahu alaihi wasallam amata 40 hoggaa guute wahyiin duraa irratti buute. Suuraa Iqraa osoo inni gaara Hiraa jiru Qur'aanarraa yeroo duraatiif irratti buute. Eegaa suuraan Iqraa yookaan Al-Alaq irratti buute booda wahyiin guyyaa muraasaaf addaan citte. Sana booda suuraa Al-Mudassirtu irratti bu'e. Egaa wahyiin cittee suuraan dura buute Al-Mudassiri daa'waa yookaan yaamichi Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam godhaa ture haala yeroo inni keessa dabreen hoggaa laalle bakka lamatti qoodamti. Tokko daa'waa makkiyyaa yookaan yaamicha gaafa Makkaa jiruuti. Yaamichi gaafa Makkaa jiru godhe amata 13 fudhatte. 2 daa'waa Madiiniyyaa yaamicha eega Madiinatti hijiraa godhate amata 10 fudhatte. Daa'waan yookiin yaamichi Makkaa bakka lamatti qoodamti. Tokko daa'waa icciitii yookaan dhoksaati. Amata 3f daa'waa dhoksaan godhamaa turte. 2 daa'waa mul'attu yookaan ifa baatudha. Afaaniin ilmaan namaatti dirree baasuun daa'waa godhamaa turtedha. Amata 4f nabiyyummaa irraa hanga hijiraatti daa'waa godhamtedha. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yaamuu jalqabe. Akkasitti maatii isaatirraa Khadiijaa ilmaan isaa kan duraa Aliyyii fi Zayd bin Haaris islaamawan.
Eegas Rasuulli sallallahu alaihi wasallam namoota amanuu kan maatii isaarraa hin tahin dhoksaan yaamuu eegalan. Akkasitti Abuu Bakr as-Siddiiq islaamame. Sana booda namni waa'ee yaamicha daawwaa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam dhagahuu jalqaban. Hiyyeeyyii fi miskiinonni islaamaa seenuu jalqaban. Daawwaan dhoksaa amata 3 haala saniin itti fufte. Namoonni dura islaama qeebalan muraasni gaafa sana amanan. Eegas Rabbiin daawwaa dirree baasee yaamutti Rasuula sallallahu alaihi wasallam ajajee wahyii irratti buuse. Rabbiin ol tahe ni jedhe. Dhoosii yookaan dirree baasii himi waan itti ajajamte mushrikoota irraa garagali. Al-Hijraa ayata 94 irra. Ayanni dhoosii himi jettuu itti buunan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gara safaa ol bahee dirree baasee daawwaa Qureeshitti dhoose. Ergamaan Rabbii kan aalama hundaaf ergame tahuu isaa Qureeshitti sagalee ol fuudhee hime. Qureeshiin yaamicha Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam kan dirree baheef tarkaanfii dura fudhatan manguddoo adeeraa isaa Abu Xaalibitti erganii akka Rasuula sallallahu alaihi wasallam daawwaa itti nama yaamurraa dhorkuuf gaafatan. Tarkaanfii Qureeshiin tan gama adeeraa isaa Abu Xaalibiin Rasuula sallallahu alaihi wasallam daawwaa irraa dhaabsisuuf yaalan hin milkoofne. Sana booda Walid bin al-Mughiraa Rasuula sallallahu alaihi wasallam akka dubbisuuf itti ergan. Walid bin al-Mughiraa Rasuula sallallahu alaihi wasallam bira dhufee isaan wal dubbate. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Qur'aana irratti qara'e. Walid Qur'aana waan dhagaheen qalbiin isaa hedduu laafte. Dhugaa tahuu hubate. Walid Qureeshitti deebi'ee Rasuula sallallahu alaihi wasallam jalaa akka deeman yookaan akka yaamicha isaatiif ilmaan namaa walitti dhiisan isaan gaafate. Qureeshiin dubbii Walid bin Mughiraa akka malee harkatti dhawan. Walid eegasii Rasuulli sallallahu alaihi wasallam falfalaadha yookaan nama falfala yookaan sihirii namatti godhu jechuun kijibaan darbate. Egaa dhugaan ifa adda isaaf baate booda kijibuu isaatiif suuraa al-Mudassir irraa ayatonni Walid bin al-Mughiraa ibidda jahannamiin gammachiiftu buufte. Rabbiin ol tahe namichaan kophaa kiyya uumeen walitti na dhiise. Suuraa al-Mudassir ayata 11 hanga 30 waa'ee Walid keessatti buute. Abdullaahin bin Ummii Maktuum kan ijji isaa jaamaa gaafa duraa warra Makkaatti amaneerraahi. Booda Madiinatti inni Bilaal wajjiin mu'aaziina islaamaa tahe. Tuuftaalee Qureeshiin daawwaa islaamaa dhaamsuuf fayyadamaa turterraa tokko Qur'aana irratti dhara adda addaa odeessuu, 2 Qur'aana diduu fi faalleessuu, 3 waltahii barbaaduu yookaan Nabiyyii sallallahu alaihi wasallam wajjiin hoggaa gaarii waliigaltee godhanii daawwaa akka dhaabu gaafatan. Qureeshiin tooftaalee san hundaan fayyadamtee Rasuula sallallahu alaihi wasallam daawwaa irraa dhaabuu hin dandeenye. Tooftaa addaatiin yaaluuf Qureeshiin mala biraa itti yaadde. Malli sunis nama islaamummaa qeebale hunda rakkisuu fi adabuudha. Malli Qureeshiin baafte kun sahaabotaaf irra guddaa balaa itti tahe. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam Rabbiin adeeraa isaa Abu Xaalibiin isa tiise. Sahaabota keessaa irra miidhamaan balaa Qureeshii kan adabaa fakkaata hin qabneen adabame Kaaba bin al-Arad Rabbi irra haa jaalatu. Abu Bakr as-Siddiiq yeroo balaan akkasitti jabaatte san keessatti dalagaa guddoo dalagaa ture. Abu Bakr as-Siddiiq gabroottan adaba Qureeshitiin rakkifamaa turan bituudhaan bilisoomsaa ture. Warra Abu Bakr adabaa Qureeshiin jalaa bite bilisoomse keessaa Bilaal bin Rabbaa, Amiir bin Fuhayraa. Qureeshiin achitti hin dhaabbanne ammas tooftaa biraa kan yaamicha Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam fashareessan itti yaadan baafte. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo obboleeyyan kiyya kan Islaamaa, sagantaan seenaa Rasuulaa kutaa 1ffaa kanumaan xumura. Sagantaa lammaffaa seenaa Rasuulaa hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jedha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota obboleeyyan kiyya kan musliimaa hordoftoota